Wal'aanyi teenyaa fi salphina keenya isinitti himuu dhufe. Egaa daawwattoota keenya maan Oromoo hundi keessanuu artistoota keenya meeqaatu kan dhukkubsatan jira laata? Meeqaatu kan rakkatanii gargaarsa keessan barbaadaa jiran jira laata? Kan dhukkubsatanii harka namaatti galanii harka namaatiin tajaajilamaa jiran hoo meeqa laata? Dhukkubsatuu bira dabranii meeqa isaantu dhukkubsatee osoo gargaarsa keessan jiru wallistuu akka Almaaz Tafarraa osoo dhukkubsattuu osoo gargaarsa keessan barbaaddu re'eetii isaa akka isiin duute hundi keenya ni yaadatama. Egaa wallistoota keenya keessaa wallistoota tibba kana dhukkubni akka malee itti hammaatee dhukkubsataa jiran Umar Teenamoo fi akkasuma Abraahim Faffacaanee yookaan Abraahim Adam akkasuma gameessa namaa yookaan hangafa aartii Oromoo kan ta'e wallisaa Nuhoo Goobanaa akka dhukkubsataa rakkachaa turan hundi keenya ni beeynas quba qabnas. Egaa daawwattoota keenya nagaa isin gaafachuu hin irraanfanne. Akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii daawwattoota carcarvaan hunda keessanuu. Egaa arra qophii takka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sunis qophii waa'ee artistootaati. Egaa artistoota keessaa artistii takka tan tibbana akka malee wanti isii hawaasa Oromoo burjaajeessaa akkasuma hawaasa Oromoo cinqaa jiru. Walti yookaan artistii hangafa tan taate artistii Halloo Daawwee dubbanna mee waa'ee isii dubbachuun dura sirboota isii kana dhaggeeffadhaatii walitti deebina. Egaa erga kana daawwanne booda waan takka lama jechuun fada. Egaa eenyu quba qaba wallistuu beekamtuu jaalatamtuun Halloo Daawwee maalirra akka jirtu. Egaa wallistuun Halloo Daawwee umrii isii waggaa 15tti gama qabsoo akkasuma gama aartii Oromootti ilmaan Oromootiif jecha kan seente. Egaa umrii isii 40 yookaan waggaa 40 guutuu aartii Oromoo keessa turte sirboota gama kaaseetii 23 ol kan ilmaan Oromoo biraan geessedha. Sirboota isii mimmi'aa'oo yeroo hunda gurra keenya keessaa hin bannedha kan isiin gurraan nu gahaa turte. Egaa san keessaa sirboota yookaan kaaseetii 10 mataa isitti akkasuma sirboota 13 yookaan kaaseetii 13 nama wajjin ta'uudhaan kan wallisaa turte. Wallistoota isaan wajjin walliste keessa Adam Harun Khadir Said Ali Shabbooti. Egaa wallistoota hedduu wajjin kan wallistedha kan akka fakkeenyaatti isiniif tuyne. Egaa wallistuun Halloo Daawwee yeroo afaan Oromoo reediyoo cabsa ja'amee ololli adda addaa saba keenya Oromoo irratti banamaa ture sanitti mee akka afaan Oromoo cabsuu laala jettee onnattee sirboota babbareedaa sirboota mimmiidhagoo ilaa arraan tanaa kan yaadannu akka isiin nu gumaachite warroonni hin beekne kan qubaan lakkaawamani. Egaa wallistuun jaalatamtuun Halloo Daawwee arra eeysa jirti kan jiru kan wal nu gaafachiisuudha. Eenyu keenyaatu waa'ee artistoota Oromoo cinqamee beeka hoo?
Egaa wantiin an jechuu fadhu yoo jiraate wallistuun Halloo Daawwee yeroo dabre dhukkubsattee magaalaa Dirree Dhawaatti akka yaalamaa turte hundi keenya ni beekna. Amma dhukkubni itti hammaatee hospitaala magaalaa Adaamaa Rift Valley keessatti wal aanamaa jirti. Dhukkubni isii dhukkuma gama mataa waan ta'eef dubbattuun haasa'uun natti ulfaataa jira akka isiin jette marsaalee tokko tokkorraa dhagayaa jirra. Egaa daawwattoota keenya wallistuun tun akkanarra osoo jirtu waa'een fayyaa isii yaachisaa jira. Yoonin gama biyya alaa deemee wal aaname nin fayyaa jetteeti miidiyaa tokkotti himaa jirti. Egaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu warri biyya jirtan kan biyya alaa jirtanis isiin dhukkubsattee waa'ee fayyaan isii nuti akkamitti nu yaachisuu dhabe. Wanti isiin keessa dabarte kan hoo yeroo xiqqoof akka wallistuu Oromootti yookaan akka haadha teenyatti of dura qabnee maaliif laaluu dhabne. Wanti kun waan hedduu nama gaddisiisuudha. Yoo fakkeenya fudhanne wallistoonni saba biroo yookaan dhukkubsatan ta'e yoo dhukkubsatu miti rakkinni gama jireenyaatiin irra gahute akkamitti akka gargaaraman akkamitti akka wal aanaman tibbuma kanaayyuu kan arkaa turree fi kan arkaa jirruudha. Kun maaliif ta'uu danda'e? Yaa saba Oromoo bal'aa. Egaa wantin jechuu barbaadu yoo jiraate Halloo Daawwee akka malee dhukkubsattee itillee gubbaa ciisaa jirti. Hundi keenyaahuu warri biyya jirrus warri biyya alaa jirrus bira haa dhaabbannu kan jedhuuf rakkoo isii takka lama jee ibsuudhaaf sa'aan naan gahu kan isii qofa osoo hin taane wallistoonni Oromoo hundi hangafarraa ilaa xiqqatti dalaganii maalirra akka jiru isaan qofa osoo hin taane aartiin Oromoo kan isaan dalagaa jirtu maalirra akka jirtu kan nama yaachisuudha. Egaa gabaabumatti wantin isiniin jechuu fadhu gama xumuratti Halloo Daawwee akka malee dhukkubsattee hospitaala Rift Valley keessa magaalaa Adaamatti wal aanamaa waan jirtuuf gargaarsa saba bal'aa tiin fadhaa jettee dubbachaa jirti. Egaa daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo wallistuu Halloo Daawwee akka gargaartan jaalalaaf kabajaan isiniif ibsa bakki itti gargaaramus viidiyoo kana gama jalatti isiniif maxxanfamaa yeroo gaarii qabaadhaa viidiyoo kana share like godhuudhaan wal biraan gaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa.